Daayireektara barreessaa aartistii waliigalaa Girmaa Tashoomati. Daayireektingii fi walaloodhaan irratti hirmaattee maal abbaashii jettee dhufte. Ibiddoon fi ati maal abbaashii jettanii dhuftanii namoonni tokko tokko waan kan akka arrabsaatitti yookaan akka arrabaatitti kan hiikkatanii jiru. Isin immoo kallattiin isin itti fayyadamtan jecha kana akkaataa kamiin? Maal abbaashii maal lamaan taphatti isheen? Maal jechuun maal abbaashii? Jaalaluma waan ta'eef waan biraatii miti. Namoonni kun akka arrabas akka safuutti yaadu. Garuu maal abbaashii jechuun nattaafu waan yaada jedhudha beekte jaalli kee isheedhaaf hin galle nattaa'uu hafe maal qabaa intala osoo hin taane jaalli ishee nattaafe maal abbaashii maal lamaan taphatti ishee yeroo itti fudhannee waan bareeda hojjennee irra beekte maal abbaashiin walaloota ta'an dura beeknu yookaan immoo sirboota jaalala amma hangammaa beeknu adda jennee yaadnu waan ta'eef yaadichis addaa akkaataan itti waraabnes aktiingiin achirratti moodeeliin fi lamaan agarsiisanis immoo siiniiwwan jaalalaa babbareedduun achirratti mul'atanii jiru waan ta'eef hojiiwwan koo hedduun isaanii jaalala hojii walitti dhufa. Waan bareedaa. Mudannoo bareedaa ta'e tokkollee hin jira. Isuma gaafa hojjettu naaf fakkaata waa'eedhuma dargii kana sirna dargii kana waa isa hojii wal qabatu naaf fakkaata tiyaatirichi. Waltajjii irratti bifa ajaa'iba ta'uun kuftee of ollaalte yookaan feentii nyaatte. Kanuma hojii wal qabataa isa irree so'achumaan kaafne. Wantichi seenichi seenaa sirna yeroo dargii sana ture. Anatu uummata keessaa ba'ee itti dubbata. Gaafa dubbannu gaafa shaakallu iddoon ani uummata keessaa ba'ee itti dubbadhu namichi shuguxii ibsaa baafatee callis jedhee gaafa tokkosu baagiraawundiin jira saawundiin jira waan ta'eef gaafa inni shuguxii akkasumatti qabu jedha yeroo sana ijoolleen iyyanitti na qabu akka lafa hin geenye. Ati nuti haalte gaafa utaaltu akka hin kufne si qabu. Rukuttaan meeshaa suni duubatti akka na rukuteetti gaafa lafa dhahu na qabu iyyanii na qabu ijoolleen. Gaafa shaakaltan. Gaafa shaakaltan. Waltajjii irratti akkam ta'e? Gaafa shaakallee waltajjii irra geenyu galma abbaa gadaa uummanni guutee jira. Namoonni baay'eedha. Sanaan booda miirri uummata keessa jiru harka nu dha'uu jalqabanii odeensiin akka malee gaafa waan isaa fudhatu ijoolleewwan karaaktaroonni wajjin jiran sun irraanfatanii jiru daqiiqaa sana. Si qabu sana. Sana qabu sana irraanfatanii gaafa nani inni callisadhee gaafa tokkos irra keessa gahee gaafa gaddee namni jiru. Kanaan lafadhee itti siinii lamaan booda immoo ana deebi'ee seena waan ta'eef. Yeroo kuftu san feentii nyaatte uffannaa jechuudha. Uummanni harka dhagaa garuu hin beekne. Uummanni harka dhagaa jira. Sanaan booda fudhanii baagisteejii nageessanii bishaan natti naqanii itti kan seenu immoo ana waan ta'eef namni bakka bu'ee hin jiru. Akkasumas osoo dhukkubuun daqiiqaa muraasa ciisee sadeebee immoo isteejii seenee jechuudha. Maqaan hundisaa sadaqaasiin kun maaliin sadaqaa baasuu kan jedhu kan wajjin mogga'e? Dhugaadha. Kanumaani waan rabbi sii kennirraa waan waaqni sii kennirraa waan qabdurraa nama hin qabneef nama rakkateef laachuu adda kutuuf jechuudha. Kanaaf sadaqaas jedhama. Kanaaf sadaqaas jedhama. Sadaqaa laachuu jechuudha. Sadaqaa baasaa jirtan jechuudha. Sadaqaa baasaa jirtan jechuudha. Baay'ee bareeda. Duraan nama tokko nama lama gargaaraa kan ture dhuunfaadha jechuudha. Amma immoo yoo nuti baay'een paashinii akkanaa ijoolleen qaban dandeettii akkanaa kan qaban baay'eedha. Yoo gurmoofne nama silaa tokkoo fi lama tajaajilaa turre sana nama 50tti 200tti guddisuu dandeenya. Kanaafuu gurmaa'uun nu barbaachisa. Yaada ja'uudhaan ijoolleen paashinii yaada akkanaa fedhii akkanaa qabanii bakka tokkotti dhufneetoo waan kana hundeessuu dandeenya jechuudha. Akkuma reefu kaastetti hojii akkanaa keessatti yoo hirmaattu jiruu keessaa fi fayyigoota of gatta akkuma itti sanatti garuu qaamaan of gottullee sammuun kee hin badhaadha. Gammachuu guddaadha akkasitti dhaga'amu. Jiruu addunyaa kanaa qofa osoo hin ta'in kan oliis yaadda. Waaqayyo bira waa kaawwatta jechuudha. Waaqayyo bira waa kaawwatta. Achitti dadhabdullee waaqayyo waa
hedduu si qarqara. Gammachuu sammuu guddaati akkasitti dhaga'ama. Isarraa amma maali biyyattiin keenyaas akka guddattu yoo barbaanne akka misoomtuu yoo barbaanne gara hundaan jechuudha. Keessaafuu maanguddoonni kun biyyattii kanaaf waa hedduudha kan kaffalan isaan turan jechuudha. Waraanummaa keessa kan ture oomisha baadiyyaa keessa kan turan fa'a. Biyyattii kana waa hedduu kaffalaa kan turan amma haala jiruu ta'e haala adda addaatiin immoo rakkoo keessa kan galan jechuudha. Kanaafuu immoo nuti dargaggoonni maanguddoota biyyattii keenya asiin gahan kana waa hedduu kaffalanii biyyattii keenya asiin dhugaa kana isaanii kabaja guddaa kan qabnu. Kanaafuu dargaggoonni iddoo kamiyyuu jiran humna danda'anii beekumsa qabanii qabeenya qabanii abbootii keenya kana haadholii keenya kana daa'imman har'a haadhaa fi abbaan qabne rakkoo keessa jiran kana waan qabnu hundumaayyuu jechuudha. Xiqqaatee odoo hin jenne hin baay'atu odoo hin jenne hundumti keenya hirmaatu qabna. Keessaafuu tokkummaadhaan ijaarramneetu walda ijaarree gamtaadhaan yoo hojjennu kan ta'e immoo akkuma illee dhuftee daawwatte sanatti waldaa akkasii guddaa ijaaramuun hin danda'ama, hundeessuun hin danda'ama, hojiis babal'isuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu maal inni guddaan paashiniitu nu barbaachisa, fa'innaatu nu barbaachisa. Biyyattii kana waan ishiin nurraa barbaadutu jira. Biyyattii kun maal naa goote jecha odoo hin ta'in nutoo biyya keenyaaf maali koontirbiitii wanni nuti goone. Isa ja'u sani sammuu keenya keessatti yaadu qabna. Yoo isa yaadne waan nurraa eeggamu hin beekna. Akka dargaggootti, akka lammii tokkotti keessaafuu hojii akkanarratti beekamaadha sabni keenya. Oromoon beekamaadha. Arjaadha. Arjaadha. Kanaafuu dargaggoonni magaalaa keenyallee naannoo keenya keessa jiranillee akka biyyattiis haa ta'u waan akkanarratti hirmaachuun dirqama waan qaban hundumaayyuu jechuudha. Uummanni biyya kanaa harki 80 wayii qonnarratti hundaa'ee galiin biyya kanaallee qonnarraa kan ka'udha. Uummata kana hunda qonneetii qallabna. Qonneeti immoo galii biyya sharafa biyya alaallee galchuu fi dandeenya. Kanaaf utubaa guddaan qonnadha. Mootummaanis akkasitti irratti xiyyeeffata. Kana dura qonna yoo jedhamu sirnoota darban keessa maqaa faarsuu caalaa gochaawwan raawwataman jiru. Ogummaa qonnaa keessan turanii qonni xiyyeeffannaa barbaada jedhama. Garuu qabatamaan kan ergamu gara biraati. Qotee bulaadhaa fi sanyiin hin dhiyaatu, tiraakteriin hin dhiyaatu, kombaayinariin hin dhiyaatu. Warra biraati warra hoteela ijaaru immoo veetii fi wanni hoteelaa taaks firii dhiyaataaf. Waan ajaa'ibaati. Amma erga qotee bulaan immoo xiyyeeffannaa argatu amma jedhamee dhufee booddee immoo tokkoffaa fedhii mukiyyatti gale. Anis qonna waan barbaaduu fi kanaafini lafti lafa ba'u kuni osoo itti oomishne fakkeenyaaf akkuma kaastee shawaan bahaa humna guddaa qaba. Keessaahuu bonarratti kan akka shawaa bahaa hojjetu humna qabu hin jiru. Waan hagammaa hojjenne kun amma nama baay'eetti baay'ee ajaa'iba ta'ee baay'ee waan duraan rakkoo keessa turree fi hagas hojjennee mul'ate malee waa guddatu hafee ganaa wanni nuyi hojjetamni bal'aa jira. Maaliif godina kana keessatti bishaan gahaa jira. Lagni Awaash aanaa jaha ol keessa yaa'an godina kana. Ganna ganna waan roobuu jedhan. Bona bona garuu Awaash irra ciiseetti darba. Bishaan lafa jalaa gaafa qonnu inni fagoo kan jedhamu godina kanatti meetira 35 irratti argama. Inni fagoo jedhamu. Inni dhiyoo jedhamu meetira 5 irratti argama. Kanarra teenyee beela'uun qabnu kan jedhu tokko fedhiin gubbaa jiru keessaayyuu kabajamaan pirezidaantii keenya irraa jiru baay'ee ulfaataadha. Waan hagammaan hojjennee hagasitti gammanne kana isaanii akka qabxii tokkotti ilaalu. Hojjechuu keessan jalqabdanii jedhu. Garuu fedha uummata keenyaatii fi karoora keenya waliin ginnee kan jedhudha kan dhufu waan ta'eef tokkoffaa uummanni keenya rakkoo kana keessaa bahuudhaaf hojjenna. Bal'inaan jechaadha. Lammaffaa intarastiin mootummaa naannoo Oromiyaa qabu waan hojjenne kana ol harka hedduudha. Saffisaan rakkoo kana keessa bahuu barbaadama. Kanaaf jecha godinni kun humna bishaanii guddaa qaba. Akka namni bakkee taa'ee ilaalee rakkoon bishaan dhugaatii hin jira, rakkoon jallisii hin jira, gammoojjii keessa kan jedhamu kun gammoojjiin keenya guutuun bishaani. Masuu, yeye masuko. Umechoka Nyeri? Nyeri nini kizuri huko? Mahindi na nini nyingine?
na maharagwe. Masu. Ye masuko. Nasongani umesikia huko Mombasa. Nyingi sana. Kwa mfano. Masu. Ye masuko. Weellisaan dhaabaa Caalaa jedhamu suni weellisaa Qaruuxeedhaan naan jedhe. Maal wanta addaa maal irratti argite naani? Dulloomeerree waan itti nyaatu malatee jira. Duraan meeshaa muuziqaa akkoordiyoo jedhamu tokko kan akkanatti hammatanii itti taphatan tokko. Cidharratti namni sun kophaa haalli itti hojjetu hin jiraayu. Masiinqoon kunis amma sagantaalee gurguddaa akkasii kophaa gaggeessituu misirritti hin jira. Kophaa kee konsartiis ta'e bakka itti affeeramtee hojjettee hin jiraayidha. Jira. Kophaa kan kun masiinqoodhaan yeroo baay'ee yeroo mana koo ta'uu masiinqoodhaan yeroo baay'ee walaloo feedaloodhaanis nan hojjedha. Akka carraa ta'ee cidha irratti illee ittiin hojjedhee jira. Bravo. Ittiin hojjabee jira jechuudha. Baandii keessattis ittiin hojjedhee jira. Sagantaa garaagaraa irratti illee ittiin affeeramee ittiin hojjedhee jira. Intarvii irratti illee akkuma ittiin affeeramee jira. Har'as biratti qabeen finne malee. Baay'ee masiinqoon kallattiin yookiin cimina isheen naaf laattee hedduu guddaadha. Gama muuziqaa iskeelii keessatti yeroo ittiin taphadhu baay'ee na fayyaddee jirti. Sababni isaa amma riitimii eeggachuu irratti, yeedaloo hojjechuu irratti, sirboota namaa taa'ee ittiin qo'achuu irratti baay'ee guddaa na fayyaddee jirti. Anaaf masiinqoon waan guddaadha. Sagalee kiyya irrattis baay'ee na qartee jirti jedhanii yaadu. Ani itti aanaa ajajaa dhibbaa Ahmad Ibrahim Ahmadin jedhama. United Kingdom London jechaadha. Royal Military Academy barumsa kee waggaa 2 turtee bifa bareedaatiin Itoophiyaa bakka bu'uudhaan turtii bareedaa dabarsitee eebbifamtee ambaasaaddarri keenya kan United Kingdom kan London jiran bakka argamanitti biyya keenya boonstee sooshaal miidiyaa irratti illee waa'ee kee badaa saamuu baatus amma tokko quba qabna. Har'a immoo baay'inaan Ahmad Ibrahim eenyu ka jedhu kana ni haasofne jechuudha. Sangoonni Harargee kun akka sangoota Shawaa kanatti namni tokko qotuuni namni sii qabee faa dura deemaanii ture. Mirqaan hojii wal qabatamu. Dhugaadha maaliif hin jedhiseete amma fakkeenyaaf naannoo keenyatti hoolanni kun immoo hoolaan bareedaan hoolaa xoosinyiiti jedhama. Foonni mi'eessa jedhamee yaadama waan ta'eef ra'eellee gaafa gurguramu ra'ee jimaa qamaatiin hin jedhamu jedheen. Intala bareedduu wayyaa shaggaa adiyyee hoonni qamaanaa jimaan hambites 200 if dura kaayensi lallaalaa akkas malee sayoomiin mirqaanaa jedhe. Asham jennaan akkuma xayyaaraa iddoon an jirus magaalaa haraataniin jaaladhees mucaatu ijaaraa isiidhaan qabaa sayoomiin hiraaraa jedhe. Gara addunyaa miilitarii yookaan raayyaatitti akkamitti akka seente gaafa dhaga'u xiqqoo dargaggootaaf muuxannoo ni ta'a jedhee yaada. Gaafa ijoollee ni taphanna. Dhoqqee irraa isin ta'a wanni warqee kana fi waan akka muuzii wanni isaa koobaa isaa osoo hin ta'in kan dhadheeraa kana hin jiraame akkana mummurree akkanatti Tarra gochaa baate. Gochaan ture san booddee ani yuunivarsiitii irraa harkaan beeksisa biraa deemeen dubbisne jechuudha. Waajjira nageenyaa irraa namni wayii beeksisa maxxansaa jira. Wanni kun maali jennaan raayyaa ittisa biyyaa ta'e. Keessa kiyya baay'ee na gammade. Nan galmaa'ee hin deemee wirtuu leenjii man barumsa leenjii bu'uuraa Birshalaqoo nan seene. Kana irratti harmee koo baay'een dinqisiifadha. Harmee koo Aashaa Abdoo baay'een dinqisiifadha. Maaliif jennaan raayyaa ittisa biyyaan deemaa jee gaafan gaafadhu akkuma harmee tokko hin beekama. Wanni biyya kana keessa jiru inna gaafa raayyaa ittisa biyyaan seena jettu arruma waan duututti fakkaata. Kanaaf ishii amansiisuudhaaf jedhee wanni kun dhokatee deema. Dhokatee deema. Ani ishii amansiisu malee hin deemu jedheen isiidhaan mari'adhee akkana jedhee waan jiruuf waan hin jirre hunda waaniin hin beekne hunda itti hime akkanan jedhee. Carraa baay'ee jira.
haga biyya alaatti illee deemee barachuu danda'a. Isuma sobuufan jedhe malee ani waan inni beekuun qabu. Gaafan jedhuun ishi erga ati jette haa ta'u rabbi si faana jiraatu deemnaan jette. Gidduutti immoo wantoonni isin taajjabdan jira. Erga araaramtan booda keessumattuu Shamsuun dubbii jabaa ta'e tokko dubbate. Gaafa araaramtanii baay'ee namatti tola. Garuu gaafa wal dhabdeessan qoraalee hojjetaatiif wanti caccabee hin jira. Gabra Agosii fi Shawangizaan wal dhabanii turan. San keessatti manuma kiraa kanarratti wal dhaban. Maqee keetii. Qa'ee san keessatti manuma kireeffatee jiru sanii hin gallakkisu jechuu eegalee. Hin gallakkisu jennaan lolli hamaan ka'ee daarimmeenis hanbarbiriinis narra goran. Narra goranii namicha hin kuta dhoofne sana booda kadhaa meeqan araaramne seetee. Sana booda Shamsuun eessuma xiqqoo teenyee bashannanuu dhufeeti. Mi'a xiqqaa caccabsee ture anaaf hin wallamnu. Gaafa wal dhabdeessan. Gaafa wallamnu kaa jala jala. Immoo qoraaleedhaaf hin ta'a. Hin ta'a. Isa kaan xiqqoo lolarra waan jiru fuullaallee soddaan kiyya kun gurrachuun dibnatti fakkaate. Meeshaan caccabe suni yaan barbiree fi daarimmee bira jira achiin fudhadhanii tan erge Shamsuun. Shawangizaa waay Shawangizaa ለዛን ጊዜ እኮ በቃ ለኔና አንተ ስንጣላ ለምን ታረቅ አይመስልም እኮ በቃ ምንም ነገር ለምን ታረቅ አይመስልም ተጣጣ ዋይ እኪስ ቢደጋ ካድላል ለማ ተናትን ተባላስ ነጠልክ ሲፊ ለምን በቃ እኔ እኮ አንተ ጉልበት አምኛለሁ በቃ ምንም ዶፋቱ ጋር ወዳቱ አንተ ጉልበት ምንም አትቻልም በቃ ዋይ ለአንተ አትቻልም በቃ ጭንቅላት አለ ተቃም በኋላ በቃ ለፍቅር ነው ምንም ችግር የለም እንዳትፈራ ቆራሌው አይ ሻምዛለ ቆራሌው ሲጥጥ በቀል መቆጋ ታገዲ ከመቴ ተጀታቲ ከየገ የገዛ ትረባሽታቲ ጎዴ ለሻገዛ አለባካሹ በጣም ደስ መስሉ ደግሞ አማራባሹ አረ ፍቅራችሁ ያብዛ እዛኔ ስትደባደቡ ሁሌ መስተታረቁ አስመስሉ እናንተ ስትታሉ ጊዜ የነበረ ዕቃ የተሰባበረ ካለ ትንሽ አቀብሉ ወኒ ጉርጉራሙ ማለት ረቃዬ ካና ቆርቆሮ ማለት ቆይ ሲፋን በርባዳ አይ ዳርሜለ ሲ በርባዳ ደም ቦዳ ስትጉርጉርቲ እሺ ዳርሜለሽ ታቀብለይ ችግር የለም በቃ አቀብላሳለሁ ደም መመተበቻ ጀረ ገብራ ጎሰጅ ተበደል መቆት Shawangizaa diyaaspooraan tokkos qe'ee kee dhufee ani sirriitti waan kireeffachuudhaaf dhufee natti fakkaate dubbii isaa keessaa garuu ingiliffa kanas numa xaalxaal godha. Diyaaspooraan sun Kuraabaachoo jedhama. Kuraabbaachoon kun dhufeeti akkuma gammeeffa baancaalaa faa lafa gurgurateetu bakka ciisu sassa'eetu magaa Shawangizaa biran dhufu seete. Shawangizaa birruu bira dhufee lafti keenatti tolee jira fidi akka ati na tuffattee ka Shawangizaan kee. Oromoo waaqaa fi noo yennaan inni gowwaa godhuu barbaade. Shawangizaan lafa isaa hundayyuu kaartaatti fudhatee jira kanatti abbaa qabe. Seera qabsiise akka duraanii san koondomineemii investeerii minaan jedhanii warra dhufan kana dhoobbachumatti ofirraa dhaabee jira. Na booda kennedhee jira. Lafa kiyyaannatu misoomsaa inni sirrii jedhe bara Oromoon amma isa dhiisii kinu barbiree faadha iyyuu hammatee biratti guddisaa jiraatti. Waan baay'ee ijoollee baay'ee faame guddisaa jira. Akkasuma seekaa innis laalamma. በጣም ደስ ይላል። እኔ ዲያስፖራ ነኝ ከውጪ ነው የመጣሁት። ያንተን አካባቢ ወድጄዋለሁ። ስለዚህ ብዙ ብር ጊቭ አደርጋለሁ። አንተ ደግሞ በመሬቱ ለኔ ትሰጣለህ። ቀበኛ ላገለ ቀበኛ ላገለች በርባዴ ኦሮሞ ሸዋኖ አካፊኖ ይባላል። ወሬስ ኦሮሞ የዋኖ የናንቆ ዋጎዱ በርባዴ ላል መማክሲ tokkotu jira laal oromoon maal jedha seete laali kana maaltu si gubee jennaan ibidda jette kana oo jennaan ibidda kana laaltee maal gochuu kanatti dhaqxee jedha dubbiin narraa bahe
Baay'ee jalqaba UK yeroo seentu kaalcharii fi laanguweejii isaanii baratta, afaan isaaniitii fi aadaa isaanii baratta. San erga xumurtee booddee wanni aadaa fi afaan kana kan barattu UK Defense Academy jedhamee jiras Shirvinaan bakka jedhamtu gara University Oxfordiin wal biraa walitti kaluudha, walitti dhiyaata. Achitti language koorsii erga fudhattee koorsii waggaa tokkootiif garas deemta gara Saayinsii militarii barachuudha. Royal Military Academy Centers kana deemta. Field exercise jira, academically jira. Academically barumsa amma main course irratti kan certificate level 5 dhaan siif kennan CAPS waa'ee communicationiti. DIA janini Defense International Affairs fi War Study dha. Sadeen kun military leadership kanarratti managementiidhaan diploma level 5 siif kennama kun academically dha. Garuu academically kana qofa miti. Leadershipin baratta, navigationii waa'ee kaartaadhaan baratta. Yeroo baay'ee navigationii halkanis guyyaas sochii iddoo tokkorraa wanni leadershipii tokkorraa eegamu akka saayinsii waraanaatti hoggansi tokko amma fakkeenyaaf as boolee jirra mitiire boolee kanarraa fuudhee miishiniin yoonii fi kan kennamu taate kara keellaa sanitti mishinii yoo kenname specific area asumarraa kaartaarraatii dubbiftee kaartaa fi lafa walirratti dubbiftee kan dandeettii itti hojiirra oolchuu dandeessutti kanallee gadi fageenyaan ni kennama. Waa'ee leadershipidhaan kennama. Dhukaasarrattis physical fitnessiinis just not only mental physicallis namni tokko erga bulchiinsa waraanaa keessatti gulantaan isaa gara NCO irraa ofisaritti ol guddate dandeettii namoota si jalatti hoggantu namoota hoggantu kana akkamitti akka lead godhuu dandeessu psychologically logically barumsa baay'ee jiran kan ichitti kennamu. Ya wola litu tiban siya dembareto. Ya wola litu tiban siya dembareto. Yara dagare masentu gana nabdure mafutu yoka nalte sanyintatu yoka kote gumbingutu yara datira dagare yoka lefonya ne mare hada bajiga ya bashatu dirtiga chachu barte viraga zabantatu hada bajiga ya bashatu dirtiga chachu barte viraga zabantatu malo ya habaye malo ya habuko bekta kangarako sitti abdachuko galli sonumani walirratti duna jalalti kitteda mali adarani jarsinoni negu himma marrachiisa ambara namoodi. Leadership kun immoo hoggansi saayinsii qofaan deeggarame gahaa miti. Keessumattuu biyyoota guddachaa jiran kan akka keenyaa kana keessatti mala aadaalee fayyadamuun barbaachisaa akka ta'e ni dubbatu. Kanarratti isa kamtu bareeda itti adda ati kamiin milkoofte? Amma liiders ta'uu qabda. Hojii keessaa hojii akka biyya keenyaa keessatti milkeessuudhaaf hojjettee ofii keetti agarsiisuu qabda. Fakkeenyaaf
waan raawwatamu tokko hoggansa saniif fuuldura deemtee ofii keetii raawwattee yoo agarsiiftee isa duubatti hafullee kiristaayis gochuu dandeessa. Itti mullee itti agarsiisuu dandeessa. Waan kan hojjedhu jettee bobbaastee ati deebitee teessee hojjetanii naa dhufan jettee gaafa eegduu rakkoo qofa lakkaanii si dhufu. Waan bishaan dhaabneef sin jedhama fakkeenyaa fi deemee qamadii hektaara 10,000 facaasee gaafa jetteeni ji'a 2 booda dhufee hektaara 10,000 keessaa 100 facaasee sin jedha. Maali yoo jetteeni motora pampiin jiru jedha. Sababni isaa sirriidha. Motora pampiin jiru. So ji'a 2 booda sitti dhufee miti saniin booda immoo qamadii facaasuu hin dandeessu. Sa'aatiin deema. Garuu qabatamaan deemtee ofii keetii achi geessee rakkicha yoo ilaalte akkuma motora pampiin jira waan ta'eef torbee tokko keessatti rakkoo motora pampiin hiikta. Lafichi facaacha. Kanaaf tokko rakkoo akkasiiti rakkoon leadershipii inni biraa akka aadaa keenyaatti isa hunda saayinsiin deemaa hojjette keessaan baatu. Aadumti keenya iyyuu kan saayinsii caalu bal'atu jira. Hojii kana yoo fedhaaf jaalalaa hojjette tokkoffaa yeroo qabduun dara dabarsita. Maaliif intarestii guddaa hojjedhatti amanii. Lammaffaa humna kee guutuu achitti dabarsa. Hojii san milkeessuuf jedhee wanti ani hin dubbisne hin jiru. Namni ani hin gaafanne hin jiru. Intarneetiin ani hin ilaalle hin jiru. Intarestiidhaan hojjedha waan ta'eef. Lammaffaa yeroo kiyya qabu hunda waan achirratti dabarsuu fi baay'ee isaa immoo piraktikaaliin dabarsan. Fakkeenyaaf torbee keessaa guyyaa 2 guyyaa 3 yoo biiroo seenee malee irra guddaa isaa baadiyyaa deema. Tokkoffaa qotee bulaa biratti wanti inni hiikamne bal'aa jira. Wanti inni hiikamiin kana biiroo taa'ee hin dhaga'u. Qotee bulaa bira gaafa hin deemee nan dhaga'a. Thank you. Amma hojiin qonnaa kun bal'inaan milkaa'ee maali jedhamu kun fedhii mootummaatiin fedhii qotee bulaa gaafa ilaaltu ganaa beezii isaa irra jira. Parsantii tokko hin deemne. Qotee bulaan fedha guddaa keessa jira. Rakkoon hiikamiin hedduu jira. Akkaataa itti hojjennu iyyuu sa'aatiin nu gorsuufatu jira. Tokko fedhaa fi fedha uummataa deebisuudhaa fi intarestii mootummaa kanas milkeessuu jennee walitti hidhamiinsa uummata wajjin jiru guddaadha. Hojii piraaktikaali yookaan hojii fiildii irratti xiyyeeffannee itti deemna. Lammaffaan immoo waan nu kenname kana hoggansa waliin hojjennu wajjin akka intarestiin itti dhaga'amuu fi qindoomina waliin qaban. Hoggansi baay'ee hojii hojjennu jas akka hiriyyaatti ol ilaalla. Akka boosoo yookaan immoo ajaja sii dabarsuudhaan warri jalaa immoo ajaja fudhatee akka biraa akka dabarsuu osoo hin taane akka hiriyoomaatti walitti dhufnee hojii hojjetamu kanadha. Tooftaa kanaan hojjennaa maaltu rakkoo ta'a maaltu miikaa maaltu salphataa kan jennu kan dhiheenyaan walitti dhufna. Kanaaf hoggansi aanarra jiru bulchaa godinaa bira dhufna jedhanii aanarraan dhufan. Anaatu dhagaa isaan bira yeroo baay'ee. Dhaqee achitti nan gaafadhaa. Isaan wajjin nama mari'adhaa achiin gara qotee bulaa gadiin bu'aa. Qotee bulaa birattis hin mari'annaa. Hojii hojjetu kennee dhufna. Torbaan booda hojii sun maal irra gahee hin laalla. Gamaggama qaba. Gamaggama qaba. Sadaffaa immoo raankiin isaa sadarkaan isaa bahaa deema hoggansa keessatti. Hojii hojjetame kana keessatti abaluu hagam deemee hagam fudhatee kan hanqate immoo dhannee hin gorsinaan deeggarra. Kan dhide immoo kan dadhabe immoo boqochiisaatuma walumaa gargaaraa deemna jechuudha. Baay'ee bareeda. Kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa dubbii isaanii keessatti warri waliin hin boo'ina yoo dandeessan sooftii qaqqabalaan sooftii kennaa fi waan jiru tokko kaasan. Ishee hojii wal qabattee nu tuni. Isaa namni akka hiikkatetti garuu. Produisa Abbabalo. Ese. Abochu. Aradisara. Amala shiiti boon iyyuu waccisiisuun amala shiiti. Yata abbatu. Isa. Yoo qabatta sooftii kennaaf.